Hordoftoota kiyya harka fuunee akkam jirtu jecha naafiin miidiyaa irratti bo'uu eegaltee jirti. Namni lafaa ka'ee hin bo'u waan ta'eef isheenis waanuma ishee mudatee jira. Viidiyoo kana dirqama obsaan dhaggeeffattanii naafiitti akka sheerii naaf gootan hin barbaada jechuudha. Dhimma namaarra dubbachuu osoo hin taane ani gaafa dhimma namaarra dubbadhu laayikii bicha barbaadee akkasuma akka viidiyoon kiyya ilaalamu barbaadee osoo hin taane quuqqaa garaa kiyyaa waanan dubbachuu barbaadu sana waanan asirratti ibsadhuuf jechuudha. Viidiyoo kana akkasin naafiitti sheer naaf gootan hin barbaada. Naafiif waanan dhaamu takka jira jechuudha. Ani naafii caalii beektuu ta'e hubattuu ta'e osoo hin taane tara ilmi namaa yaadan wal caaluu waan danda'uuf yaada natti dhaga'ame tokko waanan naafiif dabarsuu barbaadutu jira jechuudha. Haa ta'u viidiyoo naafiin boosse sana wajjin laalla maal jettee kan jedhu wajjin laalla. Imimmaan maddiirra gadi laafattee bo'uu jirti naafiin. Haa ta'u dhimma namarraa maaltu si galche hin jedhinaati viidiyoo kana dhaggeeffadha. Naafiif sheer naa godhaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif waan dubbachuu barbaadu waan guddoo tokko jira waan ta'eef. Ani garaa kutadhee dhiiseera waa'ee firaa. Alagaatti firoomeen nagaan jiraachaa jira. Atis nagaa yoo feete kottumee waan sitti himaa. Namni waa qalbeeffattu hayyuus taatu daa'ima ofii kee miidhin malee miidhamuu waan gaariidha. Qajeelaan arraboo boriisaatu bariidha. Keessa kee nagaa gootee gaarummaan osoo kaattu madaallii fira keetiin gaafa doofaa fakkaattu jirma. Dhugaa isiniif himuu fi amma namni jechuudha naafirra ija kaa'ee jira. Maaliif naafiin bu'aa bahii hedduu keessa dabarteetu kan Kadir bira qaxardhattee jirtu jechuudha. Naafii waa hedduu mudatee jira. Miidiyaa kanarratti bultiin ishees ijaarame, bultiin ishees diigame. Waa hedduu iccitii mana isheetii waa hedduu miidiyaaf kennitee jirti jechuudha naafiin. Kun gaaromina miti. Kun dadhabina natti fakkaata. Maaliif waa'ee iccitii jireenya keetii maaltu akkasitti badaa jiru, maaltu akkasii mudachaa jiru. Waan hundumaa nama hundaaf irta taanaan bultiin kee ammas unuma diigama jechuudha. Sanaaf dogoggorri naafiin qabdu tokko osoo naafiin nama jabduu ta'uu baatte Kadir ofittuu hin fuudhu jechuudha. Sababiin isaa dhalaa meeqa jira ka biyya Arabaatii nama dalagatutti heerumuuf hawwii qabu. Dhalaa meeqatu dhiira barbaada jechuudha. Saniifuu naafi Kadiriyyuu sababa naafiin dubartii jabduu taateef biyyatti dhiisee erga hojiif deeme yeroo sana wal dhabdee qabu amma immoo ofitti fudhatee jechuudha. Naafi ani waan isin jechuu barbaadu yoo si danda'ame yoo dubartii jabduudhaati jabeenya kee hin beektu garuu waan sitti himu tokko Kadir dubartii barbaade fuudhuu hin danda'a. Osoo biyya sana keessatti si dhiisee nama biraa wajjin jiraate ni danda'a. Garuu sababiin itti of bira si fideef atis ni beekta jechuudha. Ammas iccitii jireenya keetii gadi baastee gaafa miidiyaa irratti namni diina keetii namni yoomuu naafiin qaxariirraa immoo Kadirii jin adda baati laata. Itoophiyaatti wal lolanii adda ba'anii waan meeqa isaan gidduu galee iccitii jireenya isaanii argine. Amma immoo yoom kan itti aanu immoo argina laata. Paartii arfaffaa immoo sadaffaadha. Kana qofaa eeggataa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee namni miidiyaa kanarratti jaalalaan wal jala taa'ee wal afarsee miidiyaa irratti of gadhiise bultiin isaa baay'ee tokko laafaa jechuudha. Baay'ee tokko bultiin isaanii ni diigama namoota miidiyaa kanarratti wal afarsan jechuudha. Keessumaadha wanaa abbaa manaa taate miidiyaa irra dhuftee beekamtii qabda taanaan namni amma gaafa bultiin kee diigamutti si jalaa inaafu jechuudha. Iccitii bultii keetii kan miidiyaa irra fidu siidha. Namni yoo ati waa'ee bultii keetii miidiyaa irra taasifte si wajjin hirmaata. Gaarii sin jedha, badaa sin jedha. Yoo ati dhokfattee mana keessa teesse namni hunduu rakkoo qaba. Mee viidiyoo kana dhaggeeffannee walitti deebina ajandaa uummati keenya bara. Mee viidiyoo gurbaa kana dhaggeeffadhaa waan inni jedhu. Kuni yaada nama hundaati jechuudha. Yaada nama hundaati. Namni keenya gaafa namni wal dhabu hedduu gammada. Hedduu tokko hawwii qaba jechuudha. Mee waan gurbaan kun jedhu isin gurra keessanii dhaggeeffadhaa. Kun yaada nama tokko lamaa miti. Yaada namoota hedduuti jechuudha. Viidiyoo mucaa kana waan inni jedhu. Barbaadu Mubaarak Musammaatiif jaartii Mubaaraka Musammaa waliin nu haa kaasu bakkuma fidee Rabbi nu haa gammachiisu. Yaa Rabbi nutti hin dafin hin dabarsiisini. Wallahi haala kana yoo tuufi TikTok gadhiisuuf jedhu Ramadan dhabamuun kun nama yaaddisu. Bismillah Rabbi kiyoo barakaa sheekana Hussein Abdiyyoo tisti qabi ajandaa ajaa'iba as duuba as.
akkuma daktor asli bisodda isa warra nuti wallo jannee yaanne wallo jifte ajanda nu baafte dansi kadannaan arralle rabbii kiyyo warroota waliin qabsaatu rakkan kamaa ki orooti fi naasir anolee fa waliin nu kaasetin jaldeesa warroota abbaatiin mujannee wal kabajan kakka daktor asli jimmaati fa walitti nu kaase ajanda ajaiba jiddu kana nu baase ya rabbii kiyyo wallahi tiktokin hala kana youtube fe nama yaadde so mata guyala ne tiktokin masjid marabbiti madaskana waaqayyo fakkaata nageenya bu'e amnamu mana hidhataa je dandaa jiru bira jiru na fakkaate tiktokin cali amin jadi biasa hanya tu kuno hitan rakai harsa jira. Ate wali nurgamba. Amin jadi lebih kafuru rahim lebih karim di ajanda ajaiban nudufu mara. Berbadu hafar sofi usme wali nuhakasu. Berbadu marak musamma ti bijarti mubarak musamma wali nuhakasu. Bakuma video rabbi nuhagam batis. Ya rabbi nutinda min dabar sisini. Wallahi hala kana YouTube yang TikTok jadi sufi dalam ajanda dalam mungkin nama ya. Bismillah. Haata hordoftoota kee namni viidiyoo kana dhaggeeffattan waa irraa hubattu jedheeti yaada. Naafiin duratti jechuudha yeroo Saawudii jirtu namni waa'ee bultii isheetii namni kamuu quban qabu jechuudha akkuma isheef ta'etti uffachaa turte. Dhiyeenya kana biyya galtee biyyatti mucayyoo wayii amantee kifilii ishee keessa wal gashite mucaan sun warqii irraa hatte jechuudha. Sababa warqii sanaati waa'een iccitii jireenya Kadiriif Naafi ala bahee kan miidiyaa ta'e jechuudha. Sana booddee Naafiif Kadirii baay'ee takka iji namaa isaan seene waliigalteen isaaniillee achirraa ka'ee milkaa'uu dadhabee ture jechuudha. Akkasuma namni Naafiif diinummaa qabu hedduun gammadee jira jechuudha. Naafiin gaafa mucayyoon warqii hatteenaan waa'een iccitii jireenya isheetii gadi ba'aa saamu sana miiraan taane keessa turte. Suuraaleen adda addaa mul'achaa ture jechuudha. Suuraa akka gaddaa, cinqii sun maalidha? Naafiin warqiin sun baduu caalii namni iccitii jireenya isheetii haasa'uun Kadirii ijji wal dhabuu ishee baruun hedduu itti ulfaatee ture jechuudha yeroo sana. Namni bultii keessatti wal dhabaa jiraata garuu diinni kiyya baruun namoonni na jaallatan nan jaallanne waa'ee iccitii bultii kiyya baruun anattis natti dhaga'ama nama kamittuu hin dhaga'ama jechuudha. Akkuma yeroo sana namni bultii keerraa haasa'uun si cannaqu si jibbisiisu sana arrallee osoo iccitii jireenya keetii gadi baasuu baattee sitti tolennaan boossullee sitti badeennaan boossullee osoo rabbii keetti mattee waan jiru abbaa manaa keef mana keetti haasofte bareedu na fakkaata akka yaadumsaa kiyyaatti maaliif namni ammallee taatu karaa si eeguu jira jechuudha. Waan ati dubartii jabduu taateef Kadir ofitti si fudhate garuu namoonni immoo nama jabaa tokko jala diina baay'ata yoom kufaa yoom rakkina isaa argina kan jedhu hedduudha. Ati dhugaa dubbachuuf gana TikTok irratti baate waan argite haasoftee beekamtii argachuun sin barbaachisu maaliif beekamtii qabda sigaa kana caalii osoo jireenya kee gadi qabattee iccitii jireenya keetii dhokfattee jiraatte irra bareedudha jechuun barbaada. Si caalii beekee miti garuu namni keenya ajandaan bultii namaa diigamuu hedduu tokko hawwii qaba jechuudha. Dhiyoo kana Hamzaaf Ashittii wal dhabanii Ashittiin durbummaan qabdu jedhee Hamzaan mana keessatti tumuu jira jedhanii gara torbee tokko ajandaa godhatanii turan uummanni TikTok irraa sun maalidha? Bultiin nama akka diigamtu barbaacha malee namni sun wal dhabee dhiisee rakkoo hin qabu ilmi namaa jechuudha. Wallahi gammachuu namaa arguurra dhiphina namaa arguu gammada yeroo ammaa kana. Viidiyoo Naafiin boossee gadhiiste nama 200 wayii sheerii godhee ture kaleessa. Namoonni sun namoota Naafii jaallatan osoo hin taane warroota diinota isheetiiti. Maaliif kuftee jirti, boossee jirti, gadditee jirti. Isaaniif gammachuudha kana arguun sanaaf sheerii walitti godhu jechuudha. Namoonni si jaallatan warra sheerii godhan osoo hin taane warroota koomentii jalatti maal taate siin jedhanidha. Warri kufaatii kee arguuf cinqaman immoo sheerii walitti godhu jechuudha. Anamma jireenya kiyya keessatti wanni an barbaade hundi naan guutu duniyaadha waan ta'eef garuu takka gadi ba'ee hin boo'ane kun dadhabina kiyya naaf fakkaata. Yoom gadi ba'ee boo'e yoo namni imimmaan kiyya arge dadhabina irra namaan gadi wayi natti fakkaata ofin tuffadha gaafa namni imimmaan koo argu jechuudha. Sanaaf Naafi ati dubartii jabduudha waan ta'eef imimmaan kee namni arguun amma namni kana booddee yoo ati kaatee boosse baqa akkuma dur waa'een bultii keetii miidiyaa irratti wanti meeqa haasa'amee ajandaa uummataa ta'e sana ammallee ajandaa si godhachuuf namoonni quba isinitti qaban baay'eedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf iji nama keenyaa budaadha. Ani waanuma si jaalladhuuf sitti mee uummataaf ajandaa ta'uun uummataaf iccitii kennuun kufaatii kee akkasuma cimina kee waan sitti tole waan si hin taane hunda miidiyaa irra osoo fiduu baatte baay'ee takka bareedaadha. Yoo danda'ame gammachuu kee
argani. So kanaaf diina ofii gammachiisuun gaarii miti. Waa'een kee waan hedduu naaf haameera miidiyaa kanarratti. Nama hedduutu ittiin fooloos argatee yuutuubaras waa hedduu taataniitu jechuudha miidiyaa kanarratti erga waggaa 3 kaastanii. Bakka amma immoo osoo mataa keessan gadi qabattanii imimmaan kee arguu baatanii hedduu takka gammachuu kiyyaa sin jechuun barbaada. Baay'ee beekee waa'ee keerraa hin dubbanne garuu namoonni miidiyaa irratti hiccitii jireenya isaanii daddabarsaa oolan dhumi isaanii baay'ee rakkisaadha. Namaaf ajandaa ta'u jechuudha. Akkasii rabbi irraa taatu namni waliin jiraataa sin jechuudha.